beellis itti cimu abdii abbaan isaanii itti horeen obsanii ganama eegan. Abbaan ijoollee kunis akkuma aadaa isaatti hojii barbaaduu seene. Ar'as hin arganne. Beela guyyaa lamaa waan qabuuf dadhabbiinis itti dhagahameera. Ijoolleen kiyyas miidhamaatti kan jedhuun liqeeffachuudhaaf kara mana hiriyaa isaatti adeemsa jalqabe. Yeroo dhaqettis akkana jedheeni, hiriyaa koo har'a kanan sitti dhufeef rakkoot natti cime. Guyyaa lamaaf hojii hin arganne. Ilmaan kiyyas ta'ee anis agabuu jirra. Kanaaf jecha qarshii 10 liqeessitii hojii akkan argadheen siif deebisa jechuun liqaa gaafate. Hiriyaan isaas haala nama gaddisiisuun hin qabu jechuun isa rifachiise. Innis harka duwwaa maatii kiyya beelaatti deebi'urra lubbuu koo balleessuutu naaf caala kan jedhuun battala sanitti uf rarraasee jira. Daa'imman isaas beelaan dhumuu isaaniiti. Obboleewwan koo seenaa kana namni dhageeffatee homtuu ittiin dhagahamin dhugama garaan isaa goggogee jira. Egaa qarshiin 10 nu biratti mizaana hin kaaftu, garuu isa dhabe biratti miliyeenadha. Kanaafuu hiyyeessa waan nyaatu hin qabne ollaa keessanitti akkan daganne isiniif dhaama. Qabeenyi kennaa Rabbiin abbaa fedheef kennuudha. Ni kennasii ni fudhatasii. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti anfiquu mimmaa razaqnaakum jechuun dubbatee jira. Waan nuti isiniif kennineerraa kennadhaanuun jedha. Osoo nu quufnee bulluu ollaan keenya beelofnaan gaafatamuun hafnu. Kanaaf ergamaan keenyas alayhi salaatu wassalaam wasna'uu biman ta'uuluu jechuun nama nutti dhihaatu akka toohannu nu barsiisanii deeman. Warra xiqqoo qaburraa miskiinaaf sadaqatee guddoo argatu isin haa taasisuu jechaa har'aaf asittan dhaabbadhaa nagaan naaf jiraadhaa.